waraanan hoogganu caakkaa keessaa hin qabu jedhan. Kanammoo siinima waboon waraana adda bilisummaa Oromootiin taligamuudha malee qabeenya adda bilisummaa Oromoo miti. Waboon uummata Oromootiif ijaarame. Utuu adda bilisummaa Oromootiif dhaabbate ta'e gaafa hooggansi gullalleetti galu qawweesaa caakkaa keessatti darbatee inni sirbaa gala ture. Garuu gaaffii waboon gadi ba'eef gaaffii hiriyoonni isaanii biraa du'aniif lafeen isaanii caccabeef tokko iyyuu hin deebine. Sababii kanaaf kaayyoo sana caakkaa keessatti gatanii galuun immoo hin danda'amu. Har'as boris waboon kan uummataati, kan keenya, kan kooti nan deeggaraa wajjiniin jira. Adda bilisummaa Oromoo immoo qabsoo karaa nagaa. Qabsoo karaa nagaa tammarraa asoftu kana kan inni mirkanaa'u filannoo booda. Guyyaa filannootiif gaarantii maal qabdaati? Eenyutu gaarantii kennee jira? Akka sagaleen uummataa hin saamamne. Amma akka tajaajilti maanta adda bilisummaa Oromoodhaatii fi waboon amma fituun dhaabadhaa jechuudha. Lakki waboon humna uummataati. Addi bilisummaa Oromoo immoo jaarmiyaa uummataati. Lakki amma akeettatti jarri kun hoggana olii fudhachaa hin jiran wal quban qabanii kanaafuu maantana warri gaaratti hafee dhaaba kophaadhaati jechuudha. Ati maa abaa'os ni deeggartaa? Waboos deeggarta. Waboon dhaaba miti. Ati abaa'os ni deeggartaa mi? Abaa'oo akka kaayyoo isaatiitti yes. Lakki abaa'oo amma Daawud Ibsaa hogganu ni deeggartaa mi? Filachuu hin danda'u biyya sana hin jiru. Lakki gaafiti daarak deebis. Adda bilisummaa Oromoo tan Daawud Ibsaa hogganuu si deeggartaa mi? Adda bilisummaa Oromoo kan Daawud Ibsaa hogganuu jette. Kana jechuun ni deeggartamu dura dhaabbata. Ani adda bilisummaa Oromoo jaal Daawud hogganu hin beeku. Adda bilisummaa Oromoo kaayyoo isaatiin hogganamu qofa hin beeku. Lakki ati Daawud hoggana oolliftuu hin beektu fudhattu? Hoogganaa miti nama kaayyoo isa hoogganu sana hojiitti hiikuudha. Laal gaafiti naa deebis. Daawud Ibsaadhaa hoogganaa adda bilisummaa Oromoo qaama shanee ta'uu hin fudhattu? Hayyuu duree adda bilisummaa Oromooti. Kana nan amana. Ni deeggartaa mi? Sirrii ta'uu isaanii nan beeka kana. Deeggartaa? Kaayyoo adda bilisummaa Oromoo eeyyee. Lakki Daawud Ibsaadhaa deeggartaa? Dirqama isaa fudhattaa? Akka inni maal ta'uuf naan galle. Way hoggana keeti kaa hin deeggartee mi? Maal akka inni ta'uuf hin deeggere naan galle. Ani kaayyoo adda bilisummaa bar kaayyoo ati deeggartu kana bar Daawudii hogganaadhaa jira. Kaayyoo anor deeggeru kaayyoo waboo moo kaayyoo kam? Kaayyoo adda bilisummaa Oromoodhaa kana ati deeggartu kana Daawudii hoogganaa jira. Lakki jaal Daawit kaayyoo sanaan hoogganamu ofiisaaf iyyuu. Dhaabbu duuba hoogganni abaa'uudhaa hin kan deeggartu. Kaayyoof sirna adda bilisummaa Oromooti. Duuba hoogganni abaa'uudhaa hin kaayyoof sirna adda bilisummaa Oromooti. Seeraaf seera akka hoogganni. Seera sana eenyu jiru oolchi? Namoota hedduu hojii raawwachiiftu qaama seeratu qaama seera. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo hundumtuu seera sana hojii oolu. Amma irreedduu ijoollee shaneetu amma irreedduun amala kee qaban. Kan meedhaa qusiin fixaa. Kanaafiin xawal waallummaa siyaasaa dhaabaadha. Siyaasaan tasgabbiidha barbaada. Siyaasaan wanta ka guutee garte dhaabbiirra qabaachuu barbaada. Gara gaggaluun qabdu. Amma irreedduu rakkoo miseensonni shaneedhaa qabu rakkoo kee kana qaban. Waan deeggaran hin beekan, waan deeggaraniifis hin beekan, hideeman, hara deeman hin beekan, waan deemaniif hin beekan. Irreedduu miseensonni shaneedhaa kana. Deebisaa. Laal irreedduu kana. Maaliif wannummaan an waan kana tooppii qabadhee haasa'uudhaa dhufeefu namni keenya konfiisu taa'aa jira. Miseensonnummaan shaneedhaa kun waan amma hammeenya isaanii qabu. Garuu hedduun isaanii konfiisu ta'ii jiran. Egaa qabsoo karaa nagaa fudhate gara nama garramoo garas gorraa harkaa wal dhooytee jirti. Ijoolluma shaneedhaa guututti harkaa wal dhooytee jirti. Harkaa wal dhooyte kana addaan baasuu qabna. Suuta gatteenyee addaan baasuu qabna. Akkana hoogganni keessan Daawud Finfinnee jira. Finfinnee keessaa Gullalleedha jira. Wanni Finfinnee galeef qabsoo karaa nagaati.
qabsoo karaa nagaa bifa kanaan godhaadhaa lee addaan baasu mucaa dubbatee gabbe galchuudhaaf qabne dirqama obsinee fi addaan baasuu qabne hoogganni keessan kan isin amma diidam deeggaraa turtan kan isaaf wareegamne jettan Daawit Ibsaadhaa galeetti Finfinnee jireennee suutatti barsiisaadhaa deemuudha qabna itti aaruun qabnu itti dallanuun qabnu obsa qabaachuudhaaf qabna ijoollee tan amma siyaasaan harkaa facaatee yeroodhaaf konfiis taatee jirti turumbaduu walabummaa misraaq eenyu obboleessa hammaan tana gabbuu kanaas hundi konfiis tanii jiran itti aaruun hin feesisu namni kun konfiis ta'e suuta qabdee akka nama bal'aati namni konfiis ta'e akka nama bal'aati ulee qabdee fi asiin baata asiin dabarteettee suuta garsiiftee rakkoo tana keessaa hulluusiftee kara beekumsaa baafta malee itti aartee dallantee abaaruun arrabsuun gaariidhaa miti. Ijoolleen teenya obboleen keenya miseensonni shaneedhaa arra rakkoo akkasii keessa jiran. Yoo obboleeyyummaa dhugaa qabaanneef itti dhiyaannee gorsinee dukkana tana keessaa baafnee hooggana isaanii bakka jiru Finfinnee gullallee itti garsiisuudha qabna. Maalu qabsoon karaa nagaa maal akka taate obsaan garsiisuudha qabna. Lakki isa fixee jirta eenyu baacaa garbiidha. Fixee jirta. Akkasi eenyu Abduu Shakuur Ahmad kaabiraan qabdu walummaa seentee jirta nu kaayyoo ABO malee namatti hay kalee duuba hooggana kaayyoo dhaaba kanaa ka hoogganu laalamoo eenyu garbii wani naan deebisin yes dhaabni tokko kaayyoo dhaan hoogganama kaayyoo san garuu namaatu hooggana kaayyoo san heeraa fi seera dhaabni lafaa qabu nama hujirra oolchuu jira the leader of that political party amma mucaan garbiin san maqaa dha'uun barbaadu maaliif duruu Daawit akka gantutti ilaaluu eegalan Daawit waan Finfinnee jiruuf gantu jedhee maanta xiqqoo booda eeggadhaaf caffeeraa mismaal jedhaan jaa Daawit gantuudha jedhiin kana booda akkas ilaaluudhaa ta'an no kuni konfiyuuzina keessa jiraachuu keessa garsiisa adamsummaa Oromoodhaa deeggarraa anis hin deeggara qabsoon Oromoodhaa milkaa'u nuuntu deeggara isin qofaa miti arra waan kamtu irra Oromoodhaaf wayya jennee waan irra Oromoodhaaf wayyaadhaa godhuudha qabna. Deebisaa wayyee isaadhaa mee takka kanaa barreessi. Deebisaa wayyee isaadhaa takka barreessi. Siin afeera. You gonna be the last. Yaada kiyyaan fita. Dhadhaa'u siin agarsiisi. Deebisaa wayyee isaadhaa. Dhaawutii siin naqaa eenyu. Mr. Sinagadapo. Mr. By the way, you are congratulations. You are the most successful mother I have ever seen. Joleta kagar good wallahi mashallah. Any mucha gurba mana beres private injiru. Injirtu. So okay. Dapa me ladies first. Me dapa misrake fin kana dapa da. Has bate dukke da kaftu. Michotun qabso Oromoo dhaani feetii garuu hedduu konfis taatee jirtu. Chaperams. Yeah. Daggalli si dudduuba jiru kuni maali dame? Arteetis daggala seente. Mana kiyya. Ay, daggala seente jirta akka nargutti. Mana kiyya caan qabala odaa qabagartala odaa guddaa Me kotu. First of all, thank you for congratulating me. It's my happiness, is your happiness. You should be. Yeah. Nuni jolle Oromoo da tiki kamna ramo kuno akka haada dubartii shamarran Oromoo tokkotti argisiisaa jira. Amma misaaq ati ma Daawud deegartu garagaltee jechuudha. Faduga anama si dhageeffachaan oolee bataa jirta. No. Chape, take it easy. We talk slowly. Argite. Namni yaada yeroo kennuuf jedhu beekaa cabsita. Sammuna maantani jedha. Mali kana koda jirta baachaan si taasaa ture. You don't want to give him a chance. I gave him a chance. Beta. Exactly jolle re'etisitu Facebookii kanarraa wanta isaan barbaadani
namna ka dubbatu barbaada dhageesse akkasin godhin you are a big person I have respect for you somehow haa ta'u iyyuu malee ati waggaa meeqa waggaa 20 waggaa 10 Facebook irraa paaltok irraa deessee shanee jettee situ jalqabeetu arrabsitu meeshaan qabanii qawween qabanii hin jiranii maalootu jettu ati iyyuu jakeetiin natti argiteetta si dhageera barinduma isaa beeka dudduuba kee dhageera wanta teesse jechuudha haa ta'u iyyuu malee nuun jaaldaawwii dhibsa yaa qabsaa Oromoo goota Oromooti dhageesse wanta namni hin beekne tokko wanta tokko jira ati mataan kee sirriitti ilaali tokko faani jaaldaawwii Finfinnee keessa jiru waraanni eessa jira waraanni fi hayyu dureen yookiin itti gaafatamtoonni wali in dhaggeeffatan taanaan ajaja wali hin dabarsan taanaan first of all woboon daggala keessa jiru atattamaan yookiin demo very urgent decisionii godha taanaan jaaldaawwitiin hin ergu taanaan dafeen ergu taanaan akkamitti hojjetamuutu irra jira lubbuu namaatu jira jechuudha argite kanaaf kan ka'e addi bilisummaa Oromoo maal jedhe ani woboo dabarsee abbaa gadaa fi kora teeknikaa fi ummata Oromootti kenneeraa jedhe ji'a lamaan har'aa yaadatta yoo ta'e jechuudha ji'a lamaan har'aa Baqqala Garbaa fi Jawaar Mohaammed dhaqanii ummata haasofsiisuu dura yaa ijoolleen daggala keessa jirtu kun maatii qabdi haadha manaa qabdi yaa ummatatu nyaachisa ummatatu qawwee biteetti kenni argita miseensotatu dirqama isaanii yeroo ijoolleen feesbuukii kanarraa shanee jettee maraataa turte an kana sitti mullee narra hin jiru garuu dhugaa jiruun sitti hima dirqama itti kennameetu namni sabbata misraaq bara maanta amma bar laal ijoollee shanee turte miti maanta amma dhugaan jirtu Ega hoggan no ega hoggan no we are lucky amati gadibate dubbachaa jirtu we are not confused by the way you are confused you know why no we are not let me tell you amma isin confused ta'uu keessan la miseensonni shaneedha deeggartoonni shaneedha online jiru confused ta'uu keessan ragaan simple hogganni keessan kan isin faarfachaa turtan kan isin jala deemtan kan isin goota keenyatti dhaabusin fita kan isin goota keenyaa jettanii ittiin dhaadatan goota keenyaarras siifin fita inni nuu galeeti Finfinnee keessaa qabsoo karaa nagayaa godhuudhaaf ummata Oromoodhaa keessa deemee waajjira banatee ummata dammeeffachaadhaa jira inni nuu deemaa qabsoon karaa qawweedhaan hafne qabsoo karaa nagayaa goonaa koottaa galaa jeeti waamisa godhee woboo taammoora galteeti warri hafe turi ana sirratti dhaabbatu Abri ya fudatan anan wasi kaban gaaffii keetuun deemini caffeerams politika siyaasan biyya ala kanaati ya salgan har'a biyyatti galani maaliifidha ya is a promise been done for OLF walgayii isaan Eertiraa irratti godhan karaa nagaatiin qabsoofna waraana adda bilisummaa Oromoo moo liyyuu haayilii Oromiyaadhaaf goonaa jedhame mini kan inni galame dhaggeeffadhu mini maaliif wanti suni amma har'aatti woboon ardaayta jiru 1,100 maalirra ga'e woboon engada 800 gale maalirra ga'e mee kana ilaaliyaati dura haa ta'uyyuu malee deemsi adda bilisummaa Oromoo biyyatti gale duraanis biyya isaa keessa nagaatiin qabsaa'u gatiin dandeenyeef duraanis biyya isaa keessa nagaatiin jiraachuu gatiin dandeenyeefidha biyya keessa dirqamee kan ba'e jechuudha amma mo biyya koo keessatti karaa nagaan tochaa kootu kun tochoosna koota jijjiirama kana wajjin hin goone na tole jedhee gale eddii gale immoo maaltu ta'ee jira ijoolleen ardaayita jirtu an Finfinneen ture gaafa sana by the way guyyaa lama booddee ardaayita deemee ijoollee kana arguun narra ture gaafa hoggantoonni gumii shanee karaarratu deemaa jiranii ugguramanii gaafa deebi'anii jechuudha yaa akka isaan naqanii aabaa fi wobo ardaayita jiru akka waliin argine jechuudha mee biccitiin sun yeroo sanatti hin baane jechuudha gatii kanaaf mee har'ati yaa addi bilisummaa Oromoo biyya keessa gale tokkoon hidhamaa jiru biyya keessa warri jiran meeqatu hidhamaa jira warri engada mana hidhaati ba'anii jennee gammadaa turre har'as hidhamaa jiru mee Koloneel Gammachuu hidhamee jira maal badii maali balleesse maal maqalee godhe badii maali balleesse maal maqalee godhe
Maqalee tole gaasitti ni mawaayisaa baay'een keessan haqa isaa dubbatateera. Lakki maqaleedhaa maal godhe? Maqalee maaliif deemee gaariidha? Namni kunila addi bilisummaa Oromoo gaafa biyyatti galee yaa xayyaaraan galee jechuun meeshaa isaanii baay'ee dhiisanii dhufan. Argite konkolaataa مسراك خليني ندبتيتي سايبك يبرد دقي سايبك يبرد دقيتي سايبك ياو جاسوي منتنا فيرني وجناني هوتيلنا فيرني منتين جني هوتيل جدي داب سيفتا هوتيل جدي صاحب نساسون كأورمو ميدادا توري إني كده دقي أشيدك جيتاچو أسفاداتي وجي والأركون سنو نيادب سيفت يا تجفتتي ورينا ما جيسات راني ورا كليسة جال مرو ما إني ما كاسا أوغندا كيسة هيسيسه هارا هوغن توتا هارا أبساوتا تاني جرو مني كنو أكم أبيني فمالو جتاجو لينشو لتا فمالو جتاجو لينشو باتي فمالو جتاجو أبسجران ورا كنا مني ورا كليسة إنجنير تصفاو أما دافع كابسيسه مالو جتاجو وقام دوبت في كيسة كيسة قالوا كوت ستني مقام واي أما أدبلي سما أرومو قدي باي دوبت تيرا ماكينة ساني في دودين ماكينة في ده سنرتيمو أو في ده أرجيتا وان في ده سنة مقالة أمال قد إدمي مقالة سمابول مقالة إيسبول مقالة هوغني إني بربلسون أين مقالة نيتوبيا كيسة جرتين هوغني درو الجين دلقات ورنكا إني مقالة تتغوري برا أولي بربلسوني أينو أما ناتي خنم بينو جيتي خنم بينو غرو موتو ماني بينو هوتيل توري هوتيل مو كان كبه في ساني دا كرانا غادي كوتو بيا كنا كيسا تيبل في كبيبي هوتيل في تيبل في كبيبي تيبل مالتي هوغنتوتا موتو ما تو كبيبي ورو ما أكيد تو كبيبي دابوها هوغروني مكالي دا نامي كوني كو ياملا كدفدواتي تشافي رامز أوانتو كو سيتينما أدي بليسوما أورومو يا يوكيني politika siyasa partiin tokko namni tokko Finfinnee keessaati heeyyama malee ba'uu hin danda'u hin beektaati kana garuu heeyyama malee ba'uu hin danda'u heeyyama mootummaarraa argachuutu irra jira maaliif nuun biyyarraa biyya yeroo deemaa turre yaa heeyyama argachuun nurra jira atogona anooganota wajjin ture ka olii gadi deemeera atagima maasibeesa olii gadi deemeera anu ayyama gaafanne anooganaa miti ayyama gaafanne atogona miti ayyama gaafanne hooggantoota hin jedhe hooggantoota wajjin deemeera iddoo baay'ee deemeera ela intini tokko permissionii malee hin deemtu namni kun immoo dhugaa dubbachuudhaaf Finfinnee keessaa ka'ee Eertiraa deemee deebi'ee dhufuudhaaf eeyyamatti hin deeme eeyyama duwwaatu hin ta'in deehinnatti nu dudduuba isaa bu'eetu kan deeme isa duwwaamin Jaaldaawwiin Ibsaa har'a Finfinnee keessaatti tocho'uu hin danda'u eeyyama malee hooggantoonni akka jiranitti biyya sana keessaati yoo barbaade ijoollee Kamaal galchuu gaafachuu dandeessa Jawaariin gaafachuu dandeessa namni tokko biyya sana keessatti namni beekamaan tocho'uu hin danda'u sun seera viidiyoo lafa kaawwachuu ture adeenyuudhaan feesbuukii lakki ambar deemaan ture amba kun dhage amma dhage si caalaa daawuu caalaa amma anaa beekama anuu karaa nagaatiin usee deemaa ture fedhu arsiidha maal goote menatimi maal goote menatimi awwata godhe ati ko nama opinion deeggaruudha ati nama opinion deeggaruudha you are not opposition party of opinion ati nama opinion deeggaruudha an opinion deeggaru garuu amma namni beekamu Daawud Irraas Sirraas amma Sirraas anuma beekamame ani kolal anaaf hin jenne anama kophaa kon deeme gaafa dirreedoo waa deeme gaafa dirreedoo amma gammachuudhaas anuma beekame deeme kophaan deeme koroneel gammachuu caalaa anaa beekamame himeeta kana bafisum kononeel anaa beekama dhiibbaa qaba no beekamsa anaafi isa kamtu beekama dhiibbaa mootummaa sana irratti kan geggeessuu danda'u ati mootummaa sana irratti kan ati mootummaa amma gammachuu caalaa amma gammachuu caalaa namni beekamaan humnaas qabu dhiibbaa sumuu danda'u beekamaa ta'uu maalidha mee dhaggeeffadhu beekamaa goote
ma iba mali rake sameati motuma sana anu oromia dake nagumanin wallaggal dake arsi khaysa dake bale dake hararge dake arsi demte nagamba tere chafe ko balbe na me isime walla dake bale ala wana sitimu barbade chafe ala mana fati krimini waka haka kabuda kanduban ya agese adi bilisumma oromo nama kumata malento la tayu ya hayu dureture galasa dilboyu hayu dureture argite namoni kuni kayo sana kabatani jiru harra malif nun indegaru nama kana jibban kamnu garu kayo sana kanun degara jiru echuda ijollen daggala kana kessa jirani obolota kenyada argite eroda nama kenyada ijolle kenyada jallates jibbites echuda ati bori raf gimjate demta nama garu oromo daf jade daggala kessa jiru yomi letana nun dubatin debin supporti gochuda haka kabu gatite gafi oromo debi utirra jira argita yo duguma mo opidioni yo duguma namota kana ojin ha softe ya kayo wada wali galani wada oboluma wada biyomi malif galmani wada wali galani malif galmani gani opidioni jalmarro kabuda marata jirt argite summi facasu marata jirti malif